jalqaba filima kana wanni nutti mul'atu intala kutaa hoteela isii keessaa haate iimeelaa wanni isiin agarra osoo siree gubbaa rafu jirtu if cinatti qaama namaa goggogaa agarra haa ta'u garuu waan sodaatte natti hin fakkaanne gama daawwitiitti deemte if laaluudhaaf akka qaama sii hubatu madaa garaa isiirra gahe maal akka gootuutti yaaduu eegalte san booda qaama goggogaa san cirteeti waa keessa keeyse feestaala qushaashaa keessa keeyse gama hulaa isiitti deemteen achitti ibiddaan bobeessitee gubde daaraa sanis ofirraa awwaalteeti iimeelaan san booda gara magaalaatti deebite yeroo muraasaaf bakka kaafteeriyaa tokko teeyse san booda lubbuu isii tanarraa waa hedduu hubachuu eegalte achirraa wanni nuu galu akka isiin if hin beekne jireenya isiin keessa jirtu kanaawu akkuma tasaa tokkotti hiriyaan isii kan Jeemis jedhamu bira dhufe sababni isaatiis waan guyyaa sadii liphii isii dhabee hin arkiniif barreeffama inni ergaafii turees deebisaa irraa hin arkanne hoggaasan jeen Jeemis barbaadee boolisii hundattillee beeksiseetiin ture amma garuu deebi'eetiin bilbilee itti hima akka ati nagaa qabdu boolisitti jeen isiin garuu if beekti akka yoon ifi boolisii dhageessisee boolisiin dhufte isiin rakkoo keessa galte hoggaasan jalqabdeetti yaaddee Jeemis tasgabbeessitee akka boolisitti hin dawwalle Jeemis garuu gara jalaa dideeti dawwalee hoggas iimeelaanis ajjeefteeti hogguma san reefka isaa dhoysuu jalqabde dhiiga isaatiis lafarraa qulqulleessite wanni nuti bakka kanarraa hubannu isiin nama haalaan qoricha garagaraa fayyadamu waan ta'e guyyaa itti aanu iimeelaan haalaan rifate eegeef agarte qaama isii kan cinaan tokko guutuun tortore if agarraan rifatte iimeelaan saniifuu isiin beekuu hin dandeenye waan tahamu ta'a daqiiqaa muraasa booda daataktifii jedhamu Firiidii itti dhufe mana isiitti inni garuu shakkeeti jira deebi'uu isii kana maaliif Jeemistu duraan waan beeksisee jiruuf hoggaasan akkuma ol seenetti itti jalqabe gaafii garagaraa godhu iimeelan garuu gatteessiftee buna afeerte dhugaa inni buna dhuguu jalqabe harka isaa qabdee Firiidii xuuxuu eegalte qaama isaa guutuu achirratti wanni mul'atu akka tuni hin ta'in Firiidii dhugaasan bifa jijjiiramtuu lubbuu namaa galaafata qaama namaatti uffatti qaamni goggogaan hoteela reefuu san sireerra ciisu garuu akka iimeelaa dhugaasan ta'e mul'isa wanti nuti hubannu akka Firiidiin dhugaasan isaa du'ee taa'u kaan jalqabe maqaa isaa yaamu irra deddeebi'ee haalaan san booda qawwee isaatis ilaalee haalaan itti gammade aangoo argate tana san booda Firiidiin waan akka burushaatiin ilkee irraa yaasuu jalqabe qaama du'e san akka hin beekamneef eegasii manuma sanuu gaaza rabuu eegale dhugaa mana keessaa gabbee namichi tokko itti dhufe kan nyaata fideef san irraa fudhatee osoo maallaqa hin kafalin deeme namichinis jala cehee inninis konkolaataa seenee duraa cehe manneenis achitti gubatee balbale yeroo jalqabaati Firiidiin nagaadee suuqii qabu arguudhaaf kan deeme garuu uummanni sanis gusuu beekan akka inni kun ta'e boolisii baalagee yaa'ii qabu asirratti Firiidiidhaaf wanni gale akka bineensi keessa jiru kun barbaadu qoricha akka hin tortorre fayyadamu san booda Firiidiin mana dhugaatii seene mana dhugaatii san keessatti argee intala kophaa isii taa'u jirtu takka tan jedhamtu Juuliyaa wanti isiin ajaa'ibde keessa hoggaanii fi Firiidiin itti hime gosa dhugaatii isiin jaalattu hoggaasan Firiidiin jeen yaada kana sammuutii keessaa hin fide garuu inni duraanuu dhufaa ture bakka tana san booda waliin haasawanii waliin koflanii isaan lachuutu waliin deeman akkuma tasaati Firiidii itti dhagahame akka garaa keessaan dhukkubu erga dhukkubbiin garaa keessaa haalaan itti dhagahame san booda Juuliyaadhaan lolee akka isiin bakka tanarraa deemtu eegasii wanni galeef dhukkubni kun akka ta'e dhukkuba iimeelaan duraan dhukkubsachaa fi turte hedduu yaaddawe isaa dhukkubu deemee makiinaa takka bira dhaabbate isaa fayyadamaa jiru humna dhiiraa abbaa konkolaataa haadha mana isaa tan jedhamtu Riichii makiinaarraa gabbuute hatattamaan Firiidiinis konkolaataa keessa seene laalaa haalaan Firiidiitti jirtuuf jecha bineensi keessa jirus gama qaama saamiitti dabre darra garuu bineensi qaama saam guutumatti dhuunfate booda saam haarayni kun konkolaataa oofee bakka kophaa geesse amala isaa sanitti burusha ol baafate garuu osoo inni hojii isaa hin raawwatin haati mana isaa irratti bilbilte akka gama isii dhufu gaafate saam gama mana isaatti hoggaa deebi'u daddafeetii yaadate akka hiriiroon isaan lamaan jidduu jirtu hin tolle ijoollee isaa keessaa namni tokko hirribaa kaase ganama hoggaa san ilmoo isaa saniin lole isaa dhukkubni itti dhagahamu dhukkubni kun dhukkubbii akka Firiidiitti dhagahamaa turte sanii maatii isaa dhoysee hin ibsinee fi deemeefirraa gama hojii isaatti intala Riichii jedhamtu tan eda konkolaataa keessa waliin jiran saniitu jira gama keessummaa itti simatan saam inni doktora ilkeeti dhibsattoota isaa wallaanuu jalqabe yeroo boqonnaa isaatti saam gama kaafteeriyaa deeme ni rifate
hoggaanii fi arke chiilii karaa gubbaarra deemaa jirtu. Faanarra deemuu jalqabe. Garuu gurbaan taaksii jalaa didee nama san jala deemu. Ergasii deemee dhaqee bootaa filmii itti ilaalan. Akka yeroof achitti boqonnaa fudhatu. Boodarra mana isaatti galee maatii isaatii waliin hiraata nyaachaa jira. Garuu wanni isa rakkisaa jiru maatii isaa tana hin yaadatu. Qaama isaa irratti waa'eef dhagahaa jira. Qaama isaatii kajeelu jiru ablee fudhachuuf. Ankaniin fincichaa jiru maatii isaa ajjeesuu barbaadeeti moo garuu biraa deemeetti gama mana dhugaatii dhaqe. Achitti Juuliyaa argee Saam fuula guuruu dhiisee bashaasha tahee itti hime sammuutu na jeeqamu jira waan na bohaarsaatiin barbaadaa jeen. Akka jettee Juuliyaanis itti himte akka abbaa manaatii fi mucaa tokko qabdu qabaachaa turte. Mucaan isiitis isaa waggaa 3 dhukkubsatee du'e. San garuu heeruma isiiti rakkise. Wanti isiin himteef ammaas mudannoo isii mudate. Tan ajaa'ibaa abbaan mana isii galgala tokko hiraata jaalalaa tokko afeere. Erga anaa fi abbaan mana kiyyaa manatti waliin galle booda hoggaa lafaa kaatu Juuliyaan abbaa mana isii of biraa dhabde. Erga gaafa sanii abbaan mana isii hin argamne. Tanuma keessa Saam osoo dhugaatii dhugaa jiru ofirratti arke qaama isaatii tortoru jiru. Cinaan tokko hatattamatti Juuliyaadhaan nagayetti jee achirraa deemee mana kophaatti dhokachuuf. Vaayireziinis haalaan qaama isaa wal gahu jira. Hoggaa san jalqabee itti yaadu akka qaama haaraya argatu. Ittiin fayyu. Riich irratti dawwalee gaafate akka isaan lamaan edana waliin bashannanan. Isiin tun hojjettuu gama keessummaa isituu hospitaala isaati. Hoggaas dhuftee balbala manaa irraa bane inninis. Hoggaa isiin ol seente qaama isii keessa seene. Erga qaama keessa seenee dhuunfateen booda riichi haarayaatu uumame. Kan nutti mul'atu qaama gogogaa siree gubbaa ciisu. Akkasuma isiinis qoricha baay'ee fayyadamuu jalqabde. Xiqqoo booda hiriyaa isii Toob bilbileef. Isaa himuufii barbaade waan hojjete. Riichiin ganama kaatee wanti isiin hojjette waanuma warri isii duraa hojjetan. Reefka fuutee waa keessee ibiddaan gubuu jalqabde. Haa ta'u malee ollaa isiittu arke. Isiinis jalaa dhokachuu jalqabde. Chirraa baafatteeti dhuftee hospitaala ilkaanii san booda mana isiitti galtee qoricha fayyadamuu eegalte. Ofirraa eeguudhaaf akka qaamni isii hin tortorre halkan uffata isiifirraa jijjiirteeti bareeffattee deemte. Mana dhugaatii tokko dhayxe. Isiin garuu hin beektu akka jaalalleen isii toom lafa jalaan quba qabu. Deemaa dhufteeti getteesse miiza Juuliyaan jirtu. Namni bineensi kun seene hundinuu ni beeka. Namni isa duraa wal arkeen hedduu waliin haasawan. Juuliyaanis ni himteef akka ijji isii nama rifachiif. Kaardii isii kan hojii kanniteefiiti itti himte akka haakima isiitti bira dhuftu yoo haajamte. San booda Juuliyaan biraa kaatee namicha Rooberto jedhamu tokko dubbisu. Teessoo Juuliyaan irraa kaate namicha tokko kan jedhamu dhufee bira gattaa'e dubbisuudhaaf barbaade inni. Isiin garuu jalaa calliftee turte. Kaateeti firraa deemte. Jooniis ka'ee firraa jala deemee achumaan manatti waliin galan. Eega mana dhufan albee fudhattee weerara rakkaafte. Jooniis ofirraa ittise. Hoggaa inni ofirraa ittisuu jalqabe garuu nama lama akkasitti irra aantee ableedhaan dirte. Jooniis duraa deemeeti firraa gadi bu'uudhaaf mana keessaa yaalii godhe. Riichiinis karatti dhaqqabdee jala dhufte albeedhaan dirte itti deddeebifte. Akkasi firraa ol deebite gara mana isiitti uffata isii firraa jijjiiruudhaaf. Hoggaa haatee alatti gabbaate intala takka agarte tan boolisii yaamte. Saniif jecha baafachuudhaaf jarjarfattee duraa fiide. Garuu boolisiinis fuula isii duraan itti dhufan jalaa fiidee rakkoo xiqqoo takkatti dhokatte. Jaalalleen isii Toom yeroo hedduu bilbilaafii ture. Garuu GPRC moobila isii jala deemeeti itti dhufe. Bakka isiin jirtutti isiinis agarraan jalaa baafachuu yaadde. Inninis jalaa nafne jala fiige. Konkolaataa tokko duuba jalaa dhokotte. Hoggaasan dhukkubbiin itti ka'ee haalaan itti dhagahame. Saniifuu wanti isii barbaachisaa qaama haaraya akka argatte keessa seente. Garuu isiin hin barbaanne qaama Toom keessa akka seentu. Maaliif yoo jette Toom ni jaalatti. Sammuu isii keessaas namni biraa hin dhufne. Kaatee kaardii adresaasaa kan hospitaalaa kan lameef san bakka siisan dhayxee jechuudha. Isiin Juuliyaa bira dhaquu barbaadde. Akkuma tasaatti achitti Rooberti agarte. Qaamni isiitis tortoru jira. Bakka silaa Juuliyaa jala deemtu dhiiftee Rooberti jala deemte. Qaamni isiitis haalaan tortoru jira. Hanga Rooberti mana isaa seenutti san booda hulaa manaa san irra dhodhoyte. Qaamni Roobertis guutumatti dhuunfatame. San booda Juuliyatti bilbile Roobert jaalala isaa ibsachuudhaaf. Hiraata akka waliin nyaatan afeere mana isaatti Roobert.
taphachiisuu jalqabe. Juuliyaanis wanti isiin agarte madaa garaa Rooberti gubbaa jirtu. Yeroo san booda Juuliyaa fi Roobert hiriiroon isaanii ni cime. Isaanis gammachuu walitti qaban ture. Inninis qaama isaa tajaajiluu jalqabe. Qoricha hedduu fayyadamuu eegale. Ganama Juuliyaan oduu irratti agarte namoota 6 kan magaalaa keessatti du'e. Namoonni 6 san hundinuu warra mana dhugaatii keessatti wal arkaa turan. Roobert itti dhufeeti hoggaasan ofitti qabee sossobe. Waadaan sii gala sin eegaa wata kamidhaan sirran geessu jee tasgabbeesse. Halkanuma san Roobertis arke akka harki isaa tortoruuf deemu. Akkuma tasaatti garaa keessaanis dhukkube. Hoggaasan dhugaa jirtu himuufii barbaade. Eegasii Juuliyaa bira dhufee je'een wahiin siif himuu barbaade. Wanni inni himeefis yaadannoo isaa tan jalqabaati. Tan waggaa 1954 dura isaa ijoolleeti. Akka ajjeese haadha isaa qaama isiitillee dhuunfate. Millee hin beeku waan inni ta'ee fi fakkaatawwan akka isaatu akka jiran. Garuu wanni inni yaadatu akka qaamni isaa fayyaaleessa ta'e sanii fi jechuu wanni inni yeroo hundaa'u qaama haareetti jijjiirratuuf. Garuu takkaa jaalaltiin itti hin dhaga'amne. Jaalaltiin siif qabu hedduu guddoodha. Kanaafi wanni dhuunfadheef qaama jaarsa keetii. Ani garuu halkan jaarsi kee dhabamu san kaniin qaama isaa dhuunfadhe. Halkan sanii yaalii godhee akkaan jaalalatee harkadhuuf jecha. Garuu Juuliyaanis hin amanne. Inninis dubbii ibsuufi barbaade. Hoggaasan isiin illee yaalii goote ofirraa ittisu. Inni garuu akka haalaan jaalatu himeef. Isiin garuu weerara irratti kaafte. Boodarra akkuma tuqetti qaama isii guututti dhuunfate. Akka agarrutti coraan gubbaa deemeeti lafee qoftiin hafte. Bineensi san ammas Juuliyaa keessa jira. Deemteeti mana dhugaatii dhayti. Halkanuma sanuu Juuliyaa qaamni isii tortoree jira. Garuu jalaa didde akka ilma namaarra rakkina hin finneef. Manuma isii keessatti kophaa isii tortorte. Hanqa boodarra bineensa taate takkatti. Wanni isiin taate bineensa maal akka ta'e hin beekamne. Ganama garuu bineensi san dhalateeti nama ta'e. Nama umriin isaa jaarsaatti kan fuula isaatirraas madaan jiru. Namicha kun akkaataan jireenyaa kun galuufii dhabee ofirraa deemee bakka ooyiruu kophaa isaa dhaqe. Akka dubbii kana itti yaaduuf jecha asirratti xumurame seenaan filmii kanaa maqaa isaatiis dhumarratti ilaalii hanga walitti deebinuu viidiyoo kana fakkaatuun yeroo bijee nageetti.